Nitorame waliin dhageenyu yoomillee kan lafee nu cabse ilmaan keenya gorreessisa ilmaan abbaa jala nu gorreessisa kanuma kabiraan beeynu har'a ta'ee har'a achillee ta'e taana ila kan laallamu hanga ammaatti sa'aatii meeqa hanga ammaatti sa'aatii meeqa qaamni poolisaa uummata kanaa bakka bu'ee eessa jira bulchiinsi aanaa eessa jira mee kanaan jira yoomillee ta'e taanaan namni uummata keenya Nitorame waliin dhageenyu yoomillee kan lafee nu cabse ilmaan keenya gorreessisa ilmaan abbaa jala nu gorreessisa kanuma kabiraan beeynu har'a ta'ee har'a achillee ta'e taana ila kan laallamu hanga ammaatti sa'aatii meeqa hanga ammaatti sa'aatii meeqa qaamni poolisaa uummata kanaa bakka bu'ee eessa jira bulchiinsi aanaa eessa jira mee kanaan jira yoomillee ta'e taanaan namni uummata keenya Nitorame waliin dhageenyu yoomillee kan lafee nu cabse ilmaan keenya gorreessisa ilmaan abbaa jala nu gorreessisa kanuma kabiraan beeynu har'a ta'ee har'a achillee ta'e taana ila kan laallamu hanga ammaatti sa'aatii meeqa hanga ammaatti sa'aatii meeqa qaamni poolisaa uummata kanaa bakka bu'ee eessa jira bulchiinsi aanaa eessa jira mee kanaan jira yoomillee ta'e taanaan namni uummata keenya Kiyya asirratti agartan kana jookar gaallaa ka ofiin jedhu kana fokkata fuula namaa hin qabne jaldeessa ilmaan namaa fixe lafee namaa caccabsee kan nyaatu jechuudha harsamni shamaa mataa gudureessuun rifeensa dheeressuun rifeensa duubadhaanii deemuun araadummaa nama hin fakkeessuu miskiina ol ficcisiisuun araadummaa miti. Dura guduruu kee kana keessa injiraan meeqa akka galu qorannoo irratti gaggeessuu qabda fokkataa funyaan baaldii. Maan jechuu fi reefuu tana laayivii irran ture anillee warroonni naagartanii osoo laayivii irra jiru nama sadiin turre as ergatee nama irraa qabe beeku nam tokko irraa qabee ol galche. Akkuma inni ol seeneen arraba Jawaarii fi haadha Jawaar minaamin ka jedhu wayi dhagaye dhiisin arrabsini Jawaarumaa singoone kawaasi godhe badii keettu achiin si ga'e yakka keettu achiin si ga'e an jennaan anallee asuma fuudhee arraba gixxifnatti hin goru. Achi anillee bat wal goone wala arrabsinee maal jenne wanni natti si gubuun jiru adeero daqiiqaa 10 osoo hin turin ammoo Jawaartu poolisii natti ergee na qabsiise jedhee Facebook irra laxxafee jira. Jawaartu shurxaa natti ergee anaa laayif irra jiru na fuusisee gumaa kiyya naa baasa hudduu ta'e gaafadhu an ammoo ilmaan miskiinaa ka ficcisiifte san nan se'in inshaallah guyyaa tokko wal agarra. Osoo ati ofirratti hin beekne arraba mureessi keessaa darba nama atillee maal rakkatte ati maa gaafa harki kan kee dhiigaan badee riyaaditti abaabaan sisimatan baddeeti har'a magaaja. Jawaar Muhammad galatoom ulfaadhu dalagaa uummata kee boonsuu fi gammachiisee uummannis gammachuudhaan sirraa jaallatee sirraa qeebalaa jiru dalagaa jirta. Innis maalii qorannoo geggeessaa jirtuun haqa Oromoodhaa kan beekaa Oromoo hayyoota Oromoodhaa jajjaboo Oromoodhaa guuree namni fixaa jiru sirni fixaa jiru gareen gurmaa'ee maafiyaa ta'eetu dhimma dhuunfaa qabeenya ce'umsaa asitti argate tikfachuudhaaf jecha nama karaa isaanii kanarra dhufe guuranii fixaa jiran kana kan isaan haguuggii fuulaa uffannee namni nu argee hin jiru dhiiga abbaa feenee gannaan lubbuu abbaa feenee balleessinee gadisnee balleessinee namoonni argine jedhan ati qoffortee baastee uummata Oromootiin mucaa keessan kinoo kanatu galaafatee intala keessan kinoo kana galaafate jettee ummataaf ifa godhaa jirta. Galatoomii bakka jirtutti rabbi si haa tiksu ammalleen gargaarsi rabbi si bira haa jiraatu kana kan godhe rabbi dhaloota amma jiru kana keessa sitti fayyadamee dhugaa ummata kanaa dhiiga ummata kanaa lubbuu ummata kanaa kan namni dhoksaadhaan faayidaa dhuunfatiif jaalala aanguutiif jecha galaafatu rabbiin si keessan fayyadamee dhugaa kana baasaa jira. Ulfaadhu kanumaan maalirra dhaabbadheetan jedhee keessaafuu dhiiga Mooyingoo Baqqalaa kan dhangala'e lubbuu isaa kan akka tabaatitti baate san mucaa jabaa aga magaalaa Finfinnee ga'utti mootummaan sodaa isaa mootummaan sochii mucaan kun gochuu danda'u jabaadha. Nama nurratti kaasuu danda'a barattoota dammaqsuu danda'a jaamee magaalaa Finfinnee keessatti sodaatame adamfamee dhagaa tokkoon shimbira lama bifa jedhuun ijoollee bosona keessa haala isaa ta'u haala maleedhaan isaanii walitti hidhatte
maallaqaanis bitamtee haa ta'u booji'amtees haa ta'u harka kennattees haa ta'u mootummaatti harka kennatteen isaanuma kana qabsaa wal fakkaatu walitti deebisanii wal galaafachiisan. Maaliif ajandaarra deebisanii nuu kennan kan nuyi miti kan ajjeesee waraana bilisummaa Oromootiitu osoo naa dhufee magaalaa seenee ajjeese jedhanii deebisanii nuu kennan kana itti fayyadamuuf ture. Milkaa'anis milkaa'anis bakka kana Oromoon sirriitti xiyyeeffatee laaluu qaba. Inni biraa wanti waan kana mirkaneessuu danda'u waraana bilisummaa Oromoo kan amma maqaa xureessuudhaaf sirni itti garagalchee isaantu magaalaa dhufee beekaa Oromoo ajjeesa jechuu barbaadan kana jalaa waraana isaa qulqulleeffachuu dhaaba isaa bilisa baasuu qaba. Akkamitti